Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtan hordoftoota Goshoo Tiyyaatiif akkuma beekamu keessummoota garagaraa qabatee isinii dhiyaatee isin bashannansiisee isin bohaarsa. Har'allee keessummaa addaa qabatee isinii dhiyaatee jira. Keessummaa tiyya tanaan wal baraan isiniin jedha of isin barsiiftu. Sana booda gara gaafii deebii keenyatti dabarraa mee of barsiisii obse. Yooyyaa ashamaa harka fuunee hordoftoota Goshoo kiyyaa yuutuubiidhaan natti fakkaatee jirtu nagaa keessanii nagaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa kan oromummaa simbira naaf haa ta'u. Ani maqaan koo maqaa yuutuubii koo Obsee Oromiyaan jedhama. Okay. Of barsiiftee jirta. Namoonni hedduun si beekanii amma booda ammoo miiliyoonoo ta'an akkasii baratan abdii guddaan qaba. Amma gara gaafii deebii keenyatti deebina ka Obsee teenya akka gootu si beeka. Ani qopheessee siif deebisee jira. Na kokkomachiise. Osoo sin gaafatiin kokkolfaa irraa kee. Hundumaafuu baga nagaan dhufte jechaa gara gaafii deebii keenyatti yeroo deemnu gaafiin tokkoffaa maal jedha seetee hiriyyaan jaalallee keetti jaalala si gaafatee beekaa. Alatti na gaafatee hin beeku. Dhugamaa. Mee dhugamaa jirtu. Gaafatee hin beeku. Okay, hin beeku. Rakkoo mitii namoota tokko tokko waan gaafataniifi. Okay, gaafii lammaffaan ammoo maal jedha seetee namni fayyaa isaa malee qabeenya hin qabne yoo bultii si waliin ijaaruu si gaafate maal gootaa jira? Namni maal malee irra naa deebi'e? Namni fayyaa isaa malee qabeenya waan tokko waan qabeenya jedhamu kana waan tokko illee qaba. Fayyaa isaa guutuu qaba garuu bultii si waliin ijaaru yoo si gaafate nama kana bultii waliin ijaartamu maal goota? Eenyummaa nama sanaa jaalladhe taanaan bultii waliin ijaaraa qabeenyi fixeensa waan ta'eef bor waliin hojjennee argachuu dandeenya. Galatoomii. Gaafii sadaffaan ammoo maal jedha seete sihii fincaaniif gattee tasa namni si rifachiisee beekaa jedha. Abdii hojii kee yaaddu. Okay. Okay, nama miti garuu adurreen wal loltee na rifachiistee beektee antikkoo ta'e. Baay'ee na kofachiiste dhugaa. Okay, gara gaafii arfaffaatti si dabarta. Gaafiin arfaffaan akkam jedha seete bakka maatiin kee si hin eeyyamne yookaan hin feene dhaqxee beeytaa jedha. Lakki dhaqeen beeku. Bakkuma kamillee haa ta'u bakka maatiin kee akka ati dhaqxu hin feene bara jechuun bakka irraa si dhoogan tokko ati garuu bakka dhaquu fedhii qabdu bakka maatiin kee irraa si dhoogan wayii. Lakki deemee hin beeku. Sababiin isaa Armeenii yoo nuti bakka isheen nu dhoowwite tokko dhoksinee dhaqne bor dhageessee jennaan baay'ee waan nu reebduuf dhaqee hin beeku. Dhukkattee illee dhaqne? Dhaqee hin beeku. Yoon deeqadhee garuu yeroo biraan isinitti mana of galcha. Okay, gaafii shanaffaatti si baasaa. Gaafii shanaffaan ammoo maal jedha seete jaalala keessatti mudannoo qabdaa. Gaaffii cimtuu natti fiddee gaafa reefu gaaffii cimtuu natti fiddee eeyyeen namni kamiyyuu hin qaba mudannoo nan qaba. Mee mudannoo akkasii san xiqqoo isin qooduu dandeettaa xiqqeessiteetu yoo guddiftee miidhamtaa waan ta'e. Okay. Mudannoo nama gammachiisu moo mudannoo nama gaddisiisu? Kanuma fedhe haa ta'u ka jaalasan keessa si mudate sanii kan dabreef mudannoo ka dhufu mudannoo jedhama. Waanuma sanii mudannoo keessan
xiqqoo namaaf yoo ibsite fakkeenyaaf namnis waan kana namni mudannoo jaalalaa hin qabne hin jiru hundi namaa ni qaba anis ni qaba hundi keenya ni qabna mudannoo jaalalaa wal fakkaatu ta'a wal fakkaachuu dhabuu danda'a xiqqoo isii mudannoo akkamii akka qabdu jechuu barbaadeeti malee waan biraa. Okay, mudannoo jaalalaa ani qabu waa xiqqoo ishee irraa isinii qooda kolleejjii waggaa tokkoffaa otoo barachaa jiruuti. Mucaa tokko wal barree mucaa naannooti mucaan beekuudha wal jaallanne. Mucaa hiriyaa kiyya baay'een ishee jaaladhu baay'eetti siqutu lakkaa mucaa jaallattee jirti ani hin beeku ture akka isheen mucaa jaallattee jirtu yeroo hundumaa haasaan sana namatti hin tolu maaliin sana namatti hin tolu bilbilaan gaafa haasa'u akkasii waa hedduu natti haasofti ture dhumarra garuu gaaffii jaalalaa nuyi akka gargar baanuuf sababa wayii humtee eddii nuti gargar baanii kaane booddee ofiishii gaaffii jaalalaa dhiyeessitee fi mudannoo kana inni irraanfadhu sababii sanarraan kan ka'e illee shamarran hedduu sodaadha. Jaalallee koo wal barsiisa. So shamarran hunda miti yeroon akkasiniin jedhu shamarran qaqqaaliin hin jirani. So mucattiin sun otoon hedduu ishee jaalladhu shira guddaa taphattee jechuudha akka nuti gargar baanuuf. So nan qaba gabaabumatti. Okay, mudannoon kun namoota baay'ee ergaa dabarsa jedheen yaada nama sagalee keenya kana dhageeffatee mudannoon kun ergaa gaarii dabarsa. Gara gaaffii jaaffaattis dabarsa jechaadha. Gaaffiin jaaffaa maal jedha seete nama fuuliin afaan isaa ajaa'uun gaddee beektaa. Nama fuuliin afaan isaa kun ajaa'u yookaan ammoo shurukkaa wayii kennu dhungattee beektaa. Lakki dhungadhee hin beeku. Isuma na joofne iyyuu dhungadhee hin beeku. Dhungoo irraa qulqulluudha waa tokko jechuudha kana jechuun oh my god. Way qeerroo jirtan hiree warri gaaffii kana dhageettan singiloonni. Okay, gara gaaffii torbaffaatti si dabarsaa gaaffiin torbaffaan immoo osoo irra si taru. Waan ulfaatu taane irra naa tari. Okay, akkam jedha seete osoo dhiira kofoon jalaan itti citte argite itti himtamoo callistee laaltaa. Achirratti waan ibsanaa gootu jira. Jalaa wanti uffatamu sun wanti jalaan shaffanu jira moo hin jiru? Moo qullaadhuma isaa yoon arge? Hin beekamu namni kuni jechuun namni kun bar haalli uffannaa isaa hin beekamu garuu ati argite suni ka kofoon jalaa itti citte waan ta'eefu ati waan biraa dhiisi. Jallumaan isin itti cittee jirti waan itti citteef itti ibsuu dandeessa ta'a. Itti himuu dandeessa ta'a, dhiisuu dandeessa ta'a yaada kana. Okay, akka naannoo keenyaatti. Naannoo jalaan uffannetti. Okay, ittiin hima akkamitti itti maseete kofoo kee citeen jedhaan osoo hin taane akka naannoo keenyaatti mallattoo wayii jira jechuudha. Yoo kofoon citee waan akkasii waan qaanii kana yoo ta'e ziiphii faa yeroo akkas banaa ta'u akkas afaan xaragatanii. Jedhanii afaan xaragatanii so mallattoo sana godhaa fi ilman itti himaa jechuudha. Maaliif namni biraa argeetti kolfuuf? Okay, bareedaadha waanuma ta'eefu ati itti himtee jirta. Ani immoo waanuma callisteetuma himaan yookaan jiraa miire akkasin se'e gaaffii bareedaa deebistee dhugaadha nama rakkoo wayii keessa jiru nama waan mudatanii waan mudate sanii uf jabeessaniituma itti himudha osoo arafatanii jechuudha. Yoo ittiin himne si tokkotti argeemi booda yoo ati ittiin himne namoonni baay'een arguu danda'a waan ta'eef jechaadha. Okay, gaaffii saddeetaffatti dabarsa. Gaaffii saddeetaffaa namuma jedha seete abjuudhaan sodaattee hiitee beektaa jedha. Abjuu bakkeessa. Yeroo baay'ee hiyyeeyyoo biyya kanatti hiyyee beeka. Nee maal fakkaatee dhufee waan akkamii ta'ee dhufee isa yeroo siif kan. No, waan yeroo baay'ee na mudata waan akkasii garuu darbee asitti na mudate garuu sarrateenyaa as turteetu silaanii wayii turtee duraan wal lollee turre jechuudha. Asiriidha natti fakkaate rafee sa'aatii 3 akkababii. Achiin waan isheen dhuftee akkas na huutee akkas baay'ee na huutu wayii natti fakkaate jechuudha. Garuu malee wixxirfadhee hiyyee jechuudha. So jarri koo gadi bu'anii maal taate jedhanii na laalanii na mudatee beekaa asitti illee jechuudha. Waan sodaachisa yoo arginu nani hiyyee jechuudha.
Okay, namoonni waan akkanaa kun isaan mudatu waan jedhan komantii jalatti ilaalla. Gara gaafii salgafaatiin si dabarsa. Gaafii salgafaan akkana jedha. Kijiba diqqoollee haa ta'u kijibdee si fayyadee beekaa. Na fayyadee beekaa. Yaa kijibee beekaa kijibee na fayyadee beeka. Reebamuu jala na baasee beeka. Waa balleessee wanta balleesse sana hin balleessine jedhee jechuudha. Okay, kijibni nama fayyada jechuudha xiqqaatusi. No, nama fayyadu garuu wanti sun yoo nani wanta sana kijibuudha baadhe hin goone jedheen armeen baay'ee na reebdi waan tureef. Ijoollee namaa reebee galee isheen na reebuuf jennaan hin reebne jedheen tasuma hin goone na sobdi jedheeni maaliif baay'ee waan na reebduuf sodaadhe jechuudha. So kijibni hin fayyadu. Ijoolleen dogoggorsiiti. Namni kijibee jiru. Qaatellee haati qaatullee namni kijibee haati qaatullee ittiin fayyadamne hin jiru. Dharaan kakatee maal ta'ee jira namni waan akkanaa kanatti jechuun kijibni garuu inni hin fayyadu karaa sirriitiin miti. Haa ta'u malee namni itti fayyadama rakkatee yeroo jedhee akka godhu waan hin qabne natti fakkaata waansa. Okay, gara gaafii lamaffaatti si dabarsaa jechaadha. Akka gaarii nu ibsite namoonni tokko tokko dhugama jechuun yaaduma kana dho'isu jecha hin waakkata. Fakkeenya nama biraa ta'ee anas yoo ta'e si ta'e ati na gaafatte ani kijibeen beeku dheetiin uf jajjabeessee bira tara malee himimu hin dho'isa. Garuu dhugaan jiru kanuma jecha waa barbaadee jecha. Akkam jedha seete gaafii ati gara oliitti dubbatanii wal fakkaata natti fakkaata gaafichi kuni. Hiriyyaan ta'e jaalallee keessirratti jaalattee jirti. Yaa, eeyyee. Gara oliitti xiqqootu hitee jirta. Mee hiriyyaan ta'e jaalallee kee yeroo sirriitti jaalattu mallattoo akkamii argisiisaa ture? Jaalallee koo yeroo irratti jaallattu mallattoo isarraa waajibuu dhiira akkasii nan jibbaa waan inni hin qabne kanaa jechuudha akkana ni jibbuuf yaalii gochaa turte. So haa ta'u garuu dhumarraa injifattee gidduu keenya waa deemsistee akka nuti gargar baanu yeroo sanattan illee baay'ee xiqqoo waan ta'eef dafeetanii mucaa sanarraa cituu yaalee jechuudha. So eddiin isarraa cituu yaalee booddee xalayaa barreessitiif. Xalayaan sun garuu naanna'een harka galee jechuudha akka baay'ee isa jaallattu xalayaa barreessiteef garuu mucaan sun hin jaalanne ishees hin jaalanne anas hin dhiise nu lamaan ifuun taane nama biraa fuudhee mucichi. So na mudatee beeka sirriidha. Okay, galatoomii waanuma dhiirudha jechuudha. Wanni akkanaa kun darbee nama mudata. Shamara qofa miti dhiirallee mudata. Dhiirri tokko jaalallee ofii dhiisanii jaalallee namaa jaalachuu waan tokko ni jira. Waanuma jiru fagootee hedduu galatoomii siin jira. Gaafiin 11ffaan akkana jedha. Ati addunyaa tanarraa maal jaalattaa? Waan dhuunfaa moo waan waliigalatti nama hunda fayyadu? Dhuunfama keetiin maal jaalatta? Dhuunfama addunyaa kanarra kan itti gammadus kan hin jaaladhus inni jalqabaa fi inni ijoon fayyaa qabaachuu koodha. Fayyaa qabaannaan wanti hundumtuu na gammachiisa. Okay, gara gaafii 12ffaan si baasa. Akkam jedhisiite gaafii 2ffaanis addunyaa tanarraa ammoo maal jibbita? Addunyaa tanarraa ammoo maal jibbita? Waan akkamii si jibbisiisa? Fakkeenya addunyaa tanarratti wantoota akkamii of arguu baadhee jettee yaadda? Addunyaa kanarraa otoon arguu baadhee otoo jiraachuu baate kan hin jibbu rakkina iyyummaa. Maaliif keessumatti maanguddoota rakkatanii karaarra taa'anii beela'anii cinqamanii dhugaayyoon arge hedduu waan hin ba'uuf jechuudha. Otoo addunyaa kanarra hiyyumni nuti beela waan jedhamu waan rakkinni jedhamu badee namni hundumtu wal qixxaatee nyaatee dhugee mana godhatee warri godaanaa bakkeerra ceesanis mana ofii isaanii qabaatanii hedduu tokko na gammachiisa. Dhugaa hedduu galatoomee akka gaariitti ibsitee karaa garagaraatitti bakka garagaraatitti namoota gurguddaa namoota rakkatan namoota rakkoodhaaf hin barbaachifne bakka sanitti arguudhaaf hin barbaachifne yeroo baay'ee yeroo agarree baay'ee nutti dhagahamu jira. Dhugaa rakkoon addunyaa kanarra osoo jiraachuu baate baay'ee bareedaadha. Hedduu galatoomee akka gaariitti nu ibsite. Gara gaafii 13ffaatti si dabarsaa jechaadha. Gaafii 13ffaan immoo maal jedha seete?
Isa kanallee osoo irra seetaree naa wayya. Maaliif Waachi fakkaata ilaalee kana? waachi ilaalee waachi ilaalee argaa jira waan ta'eef irra seetaru moo lakki irra seentaru. Akkam jedha seete shamarran meeshaa dhiiraa muruudhaan mul'achaa jiru yeroo ammaa wanni kun akkam jettee yaadda? Okay, wanti kun dhugaa dubbachuuf ani miidiyaa irra ilaalaan ture. TikTok illee nan qaba. Wanta kana bahee illee hin dubbanne dubbachuus hin barbaanne garuu itti na gaafatte siif deebisa. Kuni jechuun doofummaa, wallaalummaa sammuun isaanii warri akkas godhan sun amma fakkeenyaaf dhiira tokko yoo na miidhee na dararee maal jedhee jireenya kootti fayyadamee na dhiise illee rabbitti dhiisa malee isa miidhuu yaalu karaa kanaatti. Maaliif ijaa ba'uu yoo danda'e illee waa biraan ijaa sabaa malee qaama rabbi kennee fi kan waan uumee guutuu godhee isaaf kennee qaama isaa irraa muruu jechuun kun qixxee lubbuu ajjeesteeti jechuudha. Kanaaf nama sana walumaa galatti nafsee lubbuu ajjeesaa jedhee fudhadha. Waan hin jirredha kuni jechuudha. Ani akka kootti hin godhu. Namni sun wallaalaadha. Seexan immoo itti ergee I don't know ani akka kootti baay'ee balaaleffadha jechuudha. Maaliif otoo wanti kun obboleessa koo qaqqabe. Okey, iddoo galatoomii waanuma balaaleffatamu qabu. Gaa rabbiititti wanni kun waanuma hin barbaachisneedha. Shamarran waan akkanaa kana hojjechuu fi yookaan immoo hojjechiisuu irratti argamtan jechaadha. Amma fakkeenyaaf namni tokko isiin akkas gootu sun ofumaa isiitti ol kaatee akkas akkan goone ani dhibbaan dhibbatti abdiin irraa qaba. Maaliif namaa wajjin haasoftutu akkas godhi jedhee jajjabeessee jechaadha. Waan akkanaa kun akkanumatti ol ka'ee ati yoo aartee waan aarte san namatti himta. Namni ati itti himte sun lakki wanni kun sin barbaachisu yoo jedhee namni sun irraa deebi'uu danda'a. Akka godhi yoo jedhee erge ammoo gaarii miti. Kanaaf warri waan akkanaa hojjetanillee irraa kuusaadhaa isin jechuu barbaanna. Kuni dhugaadha akkuma obseen jettee nama ajjeesuudhaan garaagarummaan qabu waan ta'eef nama ajjeesuun ammoo barbaachisaa miti. Akkanumaan jenna kuni gaafii dhumaatti bitaadha. Obsee amma gara gaafii dhumaatti si dabarsaa gaafii kudhaffaadha. YouTube hojjechuun mana madaamii keessatti hin ulfaatu. Okay, YouTube hojjechuun mana madaamii keessatti akka kootti akka obseetti hedduu ulfaata. Maaliif bakka itti viidiyoo waraabanii gadhiisan illee ni ulfaata. Waan tokko yaaddee hojjechuudha kaatee yoo isaan si lolan yoo cinqamte sammuu kee keessaa illee badanna akka kootti baay'ee ulfaata. Namoonni ittiin ulfaanne jiraachuu danda'u. Xiqqoo firiideemii kan qaban akka kootti akkana haala nama jirutti hedduu ulfaata malee. Damdamataniitu malee ni ulfaata. Okey, rabbiin shamarran keenya mana madaamii keessa taa'anii hojjetan hundumaa dandeessisu malee mana madaamii keessa taa'anii hojjettu miti manuma dhiirota mayyuu jechuudha warra biyya namaa gargaraa keessa jiraatan waa hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Ani ofii kiyyarraa ol laalu ijoollee shamarranii keenya kan YouTube hojjetanii baay'een dinqisiifadha dhugaa rabbii jajjabeeffamuu qabu. Kanaaf gaafii kee xumureen jira obsee koo maal akka ergitoota kootiif dabarsuu barbaadu situ beekaa ani garuu akka ati ergaa bareedaa tokko hordoftoota ati dabarsitu carraa siif kennee jira. Okay, yaada baay'eellee siin qabu baay'ee isinitti dheeressu hordoftoota gochuu inni jalqabaa kanneen ani mata duree godhadhee yaada isiniif dabarsu tokkummaa. Tokkummaa ilmaan Oromoo itti dhumee dhiigni itti dhangala'ee namni hundumtu namni baay'een namni hijoodha jennu itti dhume kana tokkummaa lafatti hin balleessinaati. Tokkummaa milkaa'uu kan dandeenyu immoo bilisummaa kan arguu dandeenyu tokkummaadha. Tokkummaan isiniif dabarsa. Kanarra immoo darbee amantaa wal qoqqooduun kun otoo afee tokkummaa godhanne amantaa wal qoqqooduu, gandaa wal qoqqooduu yeroo darbee naasa'ama waa'ee Harargee waan akkasii jedhanii jechuudha. Oromoon hundi anaaf ija kooti, Oromoon hundi anaaf keessa kooti, dhiiga kooti waan ta'eef kanan isinii dabarsa. Itti aanuudhaan immoo ijoollota biyya biraa jiranii akkas dararaa keessa jiran biyya Arabaa keessa otoo jiraatanii YouTube hojjetan wal jajjabeessaa, wal bukkee dhaabbadhaa, sheerii waliif godhaa. Waliif ilaala YouTube yoo namni nama gargaare inuma guddata waan ta'eef wal jajjabeessaa. Aga alagaaf deemtanii sheerii gootanii alagaa wajjin dhaabbattan wal jajjabeessaa wal guddisaa wallaalaa immoo hin qeeqinaati yaada qabdan irraa qoodaa fi barsiisaa wal barsiifadhaa kanumaan qaba. Okey, obsee hedduu galatoomii ergaa tokko immoo kan si yaadachiisuun qaba walumaan taanee dabarfannaa isaa kana jechaadha. Ni ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiran kanneen kan malaqaatti akka malee oowwallee oowwaan dabarsanii qorallee qoraan dabarsanii
amma fa'aa keessumaanuu kiisii uffatan feestaala jechuudha waan meeshaan balfiitti darbamu kiisa kana bitanii uffataa jiru ijoolleen biyya kana keessa jechaadha mana dhaatitti. Ni ijoollee kanneenii fi al tokko waan dubbachuu barbaaddu erga dabarfachuu barbaaddu tokko ittiin dabaliin siin jedha. Ergaa kana kanneen dubbachuu barbaadu yoo sheerii godhanii dhimma yuutuubaroota warra gurguddaa warra miidiyaa guddaa qaban biraan kan ga'an ta'e sagaleen kun dhaga'amu ta'e warri miidiyaa guddaa qaban otoo sheerii godhanii fi viidiyoo garaagaraa suuraalee garaagaraa ijoolleen gadhiisaa jiranii qorra keessa dhiisnaan dhugaa dubbachuuf isaanii feestaalii uffatanii dhiisnaan uffannaa meeqa walirraan uffannee jechuudhaan amma uffata 4 walirraan uffadhee jira yoon jedhee nan amantan. So kana keessaan hin qorra kana keessaan dufaaya waan garaagaraa fayyadamna waan ta'eef miidiyaa warri gurguddaan otoo sheerii godhanii fi sagalee ta'anii fi aga tokko jechuudha. Aga tokko silaamoo aguma tokko iyyuu silaa inni maqaadha mootummaadha jenni biyyatti gashuu danda'a sagaleen isaanii dhaga'amuu danda'a. Kanarraa kan hafe ijoolleen xixiqqaan miidiyaalee xixiqqaa qabanii chaanaalee xixiqqaa qaban sagaleellee ta'aafii jiru. Asuma sagalee otoo taatanii fi isaan gargaartanii haala ittiin gargaaruu dandeessanii warri gargaaruu dandeessan dhimmi kana laallatu otoo gargaarii baay'ee bareedaadha jedhee yaada. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gaddisiisa haalli isaan keessa jiran. Obse dhugaa rabbii haalli isaan keessa jiran nama gaddisiisa baay'ee nuti dhagahamaa jira dhugaa rabbii nama akkanatti dhaggeeffachuu nama akkanatti miidhamuun baay'ee nutti ulfaatee jira. Hundumaafuu Oromoon bakka hundatti numa rakkataa jirti keessaan kan biyya Suudi Arabiyaa kun adda ta'ee mul'ateera. Rabbiin ammoo rakkoo tana keessaas nu haa baasu warroonni ammoo dandeettii garaagaraa qabdan warroonni dhageettii qabdanii warroonni argitee abbootiin amantaa musliimaas abbootiin amantaa kiristaanaas abbootiin mana amantaa kamuu jechaadha. Kan biyya Itoophiyaa san keessa jiraatanii osoo mootummaa kanatti siixanii waan uummata kanaa kana deebii wayii isaan irraa nu argitan kan jedhu gaafatanii deebii nu dhabdanii kan jedhu ammoo abdii isin irraa qabna warri abbootiin amantaa nutti hin callisina kan jedhu ergaa anillee dabarsuun barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo akkuma obseen jettee rabbiin tokkummaas nu haa kennu jaalala waliis nu haa kennu amantii qulqulluu kanarraa walaa qusannu isin jedha. Hordoftoota goshootiyaatu obsee Oromiyaa keessumaa taatee mana kiyyatti argamtee jirti. Haga ammaatti ergaa babbareedoo kan isin bashannansiisuu fi kan isin gammachiisu isiniif dabarsitee jirti. Walumaan nuuf dabarsitee jirti. Ani maqaa hordoftoota goshootiyaatti yuubeetiin obsee Oromiyaa hedduun galateeffadhaa. Obsee Oromiyaa tana laayikii, sabskiraayipii gochuudhaan akka jajjabeessitan. Liinkii isii diskiripshin jala isiniif kaaya. Akkasumas immoo maqaa isii immoo viidiyoo kanarra kuteen akkuma jirutti isinii kaaya maqaa isii guutuu tokkoon irratti laaltanii achirraa akka maatii taataniif jechuun barbaada. Obse galatoom isin jechuun barbaada. Atis waan mana keetti kabajaan na affeertee fi guddaan si galateeffadhaa galatoom isin jedha. Hordoftoonni kee hundumti isaaniiyyuu guddaan isaan jaalladhaa guddaan isaan kabajaa. Viidiyoo kana immoo laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan egaa ani beeku laayikii 2,000 isinirraa eegaa jechuudha. Laayikii godhaati jajjabeessaa innis akkuma keessan biyya namaati kan jiru jajjabeessaanii bukkee dhaabbadhaati guddisaa fi yuutuubii isaanii yoo isinii guddate isiniif waan ta'eef. Okay, obsee hedduu galatoomii isin jedha.